Qorattoota Itoophiyaa addunyaa irraa harka caalaan barreeffamoonni isaanii kan saayinsii ni haqamu jedhame. Israa'el meeshaa waraanaa Indiyaadhaaf kennuudhaan Indiyaan Paakistaan irratti akka fayyadamtu gooteerti jechuun himatamaati kan isheen jirtu. Oduu biraatiin ammoo guyyaa har'aa Raashiyaan injifannoo naazii Jaarman irratti agarsiisawwan garaagaraa agarsiisaa oolteetii kan isheen jirtu. Oduu kanneenii fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin tura. Qorattoonni Itoophiyaa addunyaa harka caaluun barreeffamoonni isaanii saayinsii ni haqamu jedhame. Qorannoon dhiheenya kana kan bahe yommuu ta'u, waraqaa saayinsii qorattoota Itoophiyaatiin barreeffaman kanneen qorattoonni biyyoota addunyaa kamirraayyuu barreessan caalaa saffisa ol aanaadhaan of duuba deebi'u yookaan duubatti deebi'u jedhameetiin jira. Kunis waraqaan saayinsii qorattoota Itoophiyaatiin barreeffaman hedduun dhugaa irraa waan fagaataniif yookaan rakkoo qulqullina ol aanaa waan qabaniif maxxansiitota irraa akka kaafamanis dubbateeti kan isaan jiran. Qorannoon kun agarsiisutti saayinsii daataa kan ta'e akaala agaraawal kan teessoo isaa Indiyaa godhatee agarsiisutti Itoophiyaan sadarkaa tokkoffaa irra kan jirtu yoo ta'u, Saawud Arabiyaa, Paakistaan, Chaayinaa fi Masriin ammoo warroota itti aananii argamanidha. Akka qorannoon agaraawal jedhutti kun hawaasni saayinsii cimaan Itoophiyaa keessatti barruulee qulqullina hin qabne dammaqinaan hordofuu fi saaxiluu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu mala jechuun shakkii qabu kaasee faallaa kanaatiin biyyoonni kanneen akka Faransaay qulqullina qorannoo mirkaneessuu irratti adda durummaadhaan kan hojjetan yoo ta'u, barreeffamoota qulqullina gadi aanaa qaban adda baasuu fi dhabamsiisuu irrattis bu'aa qabeessa ta'uu isaanii ibsanii jiran. Qorannoon kun kan agarsiisu sababni barreeffamoonni baay'een haqaman dogongora amanamummaa irraa kan ka'e osoo hin taane akka mul'atutti baay'inaan hanqina naamusaa garaagaraa irraa kan ka'e ta'uunis ibsamee jira. Odeeffannoo sobaa kennuun hojii namoota biroo hayyama malee fayyadamu yookaan pilaagiyarizim akkasumas adeemsa qorannoo keessatti gocha hin malle irratti bobba'uu dabalata. Akkasumas qorannoon kun akka agarsiisutti biyyoonni reetiin caqasa ol aanaa qaban akka waliigalaatti waggoota 5 hanga bara 2023 lakkoofsi maxxansaalee saayinsii waliigalaa isaanii irratti daballii guddaa kan agarsiise ta'uun dubbatameera. Haa ta'u malee biyyoonni bu'uuraalee qorannoo sirrii ta'ee hin misoomne keessatti baay'inni barruulee akkasitti dabaluu isaaniitiin yeroo baay'ee mallattoo qorannoo sobaa kan dhuma irratti haqamu hedduutu keessatti argama. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hariiroo alaa kaayyoo ifa ta'e hin qabne kamiyyuu dogoggora qofa osoo hin taane balaa akka qabu ibse. Gochi akkanaa balaa kan qabu waan ta'eef haala kamiiniyyuu fudhatama akka hin qabne hubachiisaniiti kan isaan jiran. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa baaseen dantaa uummata Tigraay mirkaneessuudhaaf qabsoo siyaasaa karaa nagaa gaggeessaa akka jirus ifa godheeti jira. Kunis akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin qofa ta'uu qaba jechuun yoo murteessu, haaluma kanaan ammoo mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane humna kamiiniyyuu waliin karaa nagaa fi seeraan garaagarummaa jiru hiikuudhaaf carraaqqee hunda gochuun sirrii ta'uu ibsee jira. Garuu hariiroon alaa seera bu'uuraa fi amantaa ibsameen ala ta'e kamiyyuu dogongora qofa osoo hin taane balaa qaba jechuudhaan akeekkachiisa kan isaan kennan. Gochoonni akkanaa haala kamiiniyyuu fudhatama akka hin qabne cimsinee ni dubbanna yoo jedhan pirezidaantii bulchiinsa yeroo duraanii obbo Geetaachoo Raddaa gareen TPLF tokkoo fi ajajoonni waraana naannichaa tokko dhoksaadhaan Eertiriyaa wajjin uumuu isaanii ibsa kana keessatti ibsanii turan. Akkasumas pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay haaraan filatame Jeneraal Taaddasaa Warradaa hariiroo alaa birmadummaa Itoophiyaa sarbu kamiyyuu dhabamsiisuudhaaf aangoon dabarfamee isaanitti kenname bakka qondaaltonni ol aanoo mootummaa federaalaa fi dippiloomaatonni argamanitti waliigaltee kana mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Maamiltoonni Saafaariikoom Itoophiyaa miiliyoona 8.8 gahuu isaanii ibsan. Damee tajaajila telekoomii irratti bobba'ee Saafaariikoom Itoophiyaan hanga bitootessa bara 2025tti lakkoofsi maamiltoota isaa Itoophiyaa keessa qofa jiraatanii sadarkaa ol aanaadhaan dabaluudhaan miiliyoona 8.8 gahuu isaanii beeksisaniiru. Kunis lakkoofsa maamiltoota bara darbee yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yoo ilaalamu guddina isaa dhibbantaa 103.2 agarsiise jechuudhaan gaazexaan Keeniyaa The Star gabaasa isaa keessatti eereera. Gabaasni kun akka agarsiisutti dhaabbatichi erga gara gabaa telekoomii Itoophiyaa keessa seenee yeroo waggoota 3 hin guunne keessatti maamiltoota baay'ee argachuu isaa ifa godhee jira. Saafaariikoom Itoophiyaan uwwisa neetwoorkii isaa bal'isaa kan jiru yoo ta'u, tajaajila maallaqaa moobaayilaa M-Pesa dabalatee tajaajiloota garaagaraa isaas eegalchiiseera. Yeroo jedhame sana keessatti lakkoofsi fayyadamtoota Saafaariikoom M-Pesa biyyattii keessatti miiliyoona 2.8 kan gahe yommuu ta'u, kanaanis doolaara Ameerikaa miiliyoona 160 ol sochoosuu akka jalqabee himeera. Kana malees dhaabbatichi hanga bitootessa bara 2025tti buufataalee neetwoorkii 3,140
41 hundeesseera. Kanaanis namoota 898 carraa hojii akka uume ibseera. Hojjettoota kanneen keessaa dhibbeentaadhaan 95 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an hojjettoonni biyya alaa 500 qofa ta'us ibsaniiru. Dhaabbatichi bara 2021 hayyama erga argatee booda gabaa yeroo dheeraa dhaabbata Itiyoo Telekoom qofaan qabamee ture irratti bobba'uudhaan hojjechaa jiraachuu isaa kan beekamudha. Waggoota hedduuf sooressa addunyaa ta'uudhaan kan ture kennaa garaagaraatiin kan beekamu Bill Gates sooressa ta'ee du'ee jedhamu hin barbaadu jechuun addunyaadhaaf dubbii ijoo ta'eera. Bill Gates sooressa ta'ee du'uu akka hin barbaanne yoo himu kanumaan wal qabatee qabeenya inni qabu keessaa 99 guutumatti kennuudhaaf akka jiru himeetiin jira. Hundeessaan Microsoft Bill Gates waggoota 20 dhufan keessatti qabeenya isaa keessaa 99 arjoomuu akka barbaadu dubbateera. Bill Gates arjoomaa kana karaa faawundeeshinii isaa akka raawwatu yoo himu, yoo du'u namoonni waa'ee kiyya waan baay'ee jedhu deemu inni sooressa ta'ee du'e akka hin jedhamneef kutannoodhaan nan hojjedha jechuun dureessi kun addunyaadhaaf dubbii fideera. Manguddoon umrii waggaa 69 Bill Gates faawundeeshinii isaa addunyaa irratti maqaa guddaa qabu hanga ammaatti hojiiwwan fayyaa pirojektoota misoomaa kaan deeggaruudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 kennuu isaa simeetii kan inni jiru. Waggoota 20 dhufan keessatti akkaataa gabaa fi qaala'insa jireenyaa ilaalcha keessa galchee doolaara Ameerikaa biiliyoona 200 kennuudhaaf karoorsuu isaa dubbateetii kan inni jiru. Bill Gates yaada qabeenya kennuu kanarratti barreeffama maxxansan keessatti erga barreeffama bara 1989 dureessi beekamaan addunyaa Andrew Carnegie maxxanseen kan wabeeffateeta jechuun dubbatamaatii kan isaan jiran. Barreeffamni mata duree The Gospel of Wealth jedhamuudhaan maxxanfame sun dureeyyoonni addunyaa qabeenya isaanii hawaasatti deebisuudhaaf dirqama qabu yaada jedhu cimsee kan dhiyeessedha. Gates gama isaaniitiin Andrew Carnegie kana waan inni barreesse namoonni sooressa beekamaa ta'e osoo hin kennin du'e inni salphate jechuudhaan wabeeffateera. Karoorri Bill Gates ammoo qabeenya isaa kennuu ilaalchisuudhaan dhiyeesse kun arjooma kanaan dura taasifamee hin beekne isa guddaadha jedhamuunis galmaa'aa fi kan inni jiru. Duraan innii fi haati warraa isaanii dureessi kun karoorri isaanii faawundeeshinii isaanii erga hundeessanii booda du'anillee waggoota kurnan hedduuf akka itti fufu karoora isaan qabatan keessaa kan jalqabaati. Yeroo ammaa kanatti garuu qabeenya isaa keessaa 99 kennuudhaaf waadaa galee jira. Bill Gates karoora duraan kan ture jijjiiruu ilaalchisee kamisa caamsaa 8 bara 2025 sagantaa BBC New Shower jedhamutti wayita dubbate waggoottan 20 dhufan keessatti dureeyyiin dhiibbaa jireenyaa fuulduratti addunyaa mudatu qorachuu danda'an ni uumamu jedheen abdadha jedheera. Dubbiin ijoon ammarraa eegaluudhaan yoo ammarraa eegalle dhawaataan dhimma keenya ni furra jechuun dubbateetii kan inni jiru. Bill Gates qabeenya isaa keessaa 99 kennuun biiliyoonara isa hin hanqisu jedhamaatii kan jiru. Bloomberg garuu akka gabaasetti hundeessaan Microsoft kun addunyaa irraa qabeenyaan yeroo ammaa kana 5ffaadha jedheera. Bill Gates barreeffama keessatti qabeenya isaa ammaa mallaqni callaan qofti doolaara Ameerikaa biiliyoona 108 ta'uu akkamiin hiramee bara 2045tti akka dhumatus ibseetii kan inni jiru. Dabalataan ammoo faawundeeshinii isaa waggoota 12 keessatti qabeenya waliigalaa qabu hunda keessaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 200 akka kennus ifa godheera. Bill Gates bara 1975 Paul Allen waliin ta'uudhaan Microsoft hundeessuun kaampaaniin kun saffisaan addunyaa guututti kan hojjetee fi addunyaa moosaajii sooftiweerii kompiitaraa fi industirii teekinooloojiidhaan dhuunfatee walitti uummata fide. Kanumaan wal qabatee jaarraa kana keessa suuta kaampaanii kana keessaa moggatti of baasaa kan dhufe Bill Gates bara 2000 hoogganaa ol aanaa keessaa of baasee bara 2014 jechuunis waggoota 14 booda ammoo aangoo dura taa'ummaa isaa guutumaan guututti gadi dhiise. Mallaqa qabu arjoomaan kennuudhaaf kan isa kakaase dureessa investimentii beekamaa Warren Buffett fi arjoomaa kan ta'u ibseera. Kanneen isa qeeqan ammoo Bill Gates maqaa arjoomaa gibira jalaa yookaan miliqaa ture jechuudhaan kun ammoo sirna fayyaa addunyaa irratti dhiibbaa mataa isaa uumee jira jechuunis qeeqa isaanii itti fufaniiru. Ammayyuu addunyaan kun nama waan gaarii hojjeteefis qeeqa ishee dhiheessuudhaan kan beekamtu waan ta'eef yeroo ammaa kana nama qabeenya isaa 99 nan arjooma jedhe irrattis qeeqni garaagaraa gadi bu'aatiin jira.
Bill Gates garuu barreeffama keessatti galma faawundeeshinii isaa sadi kan ibsee fi dhibeewwan haadhaa fi daa'imman ajjeesan garuu kanneen ittifamuu danda'an dhabamsiisuu, dhibeewwan daddarboo kanneen akka dhibee busaa fi giffiraa dhabamsiisuu, miiliyoonota hiyyummaa jalaa baasuu waan ta'eef nan arjooma jechuudhaan itti cicceera. Dureessi kun Ameerikaa, UK fi Faransaay deeggarsa biyyoota alaaf taasisan addaa kutuu isaaniitiifis yeroo garagaraatti qeequun beekama. Hoogganaan paartii mormituu Afrikaa Kibbaa mootummaan UK viizaa dhorkamuu morman. Hoogganaan paartii qabsaa'ota bilisummaa dinagdee Juuliyaas Maaleemaa sababa dhimma viizaatiin gara UK akka hin deemne dhorkamuun murteen kun seera bu'uura kan hin godhannedha jechuun mormeera. Imperiyaalizimii warra dhihaa keessatti biyyattii kuffiseera jechuudhaan cimsanii kan qeeqan akkasumas abbummaa lafaa adii Afrikaa Kibbaa to'annoo mootummaa jala galuu qaba jechuudhaan falmu dhimmichi akka ajaa'ibsiise dubbataniiru. Hoogganaan mormitootaa kun akka himetti UK'n murtee isii kanaaf sababa dhugaa kan hin qabnee fi ilaalcha siyaasaa adda ta'eefim na ukkaamsitee yaalaa jirti yookaan na ukkaamsuudhaaf yaaliin irratti geessaa jirti jechuudhaan qubatti qabeera. Xalayaa itti aanaa Juuliyaas Maaleemaadhaaf barreeffame keessatti Komishiinar Ol'aanaa Biriteen Afrikaa Kibbaatti Antoonii Filiipsan ministeera dhimma biyya keessaa hoogganaa mormituu kanaaf iyyanni isaa yeroo waan hin geenneef viizaa dhorkuu isaa haaleeti kan inni jiru. Juuliyaas Maaleemaa garuu mootummaan Ingiliizii itti yaadee viizaa akka isaan dhorkate ibsuudhaan mirga biyya tokko irraa gara biyya biraatti ce'uu kiyya na dhiiban jechuudhaan qeequu isaanii kanaan dura BBC'n gabaaseetii kan inni jiru. Hindiin diroonii Israa'el hojjetame fayyadamtee Paakistaan irratti haleellaa raawwatte jedhame. Waraanni Paakistaan akka ibsatetti Hindiin kan isheen dhukaafte xiyyaaronni nammaleeyyii 25 kan Israa'eliin oomishaman tahuu himeera. Akka dubbii himaa waraana mootummaa Paakistaan Meejar Jeneraal Ahmad Shariif jedhanitti Hindiin magaalota gurguddoo kanneen akka Kaaraachii fi Laahoor diroonii Israa'el hojjetamee fayyadamtee haleellaa irratti geggeessitee jirti jedhame. Indiyaan waggoota kurnan darban keessatti meeshaalee waraanaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.9 baaftee Israa'el irraa bitachuu ishee kan himamu yommuu ta'u, isaan keessaa raadara, diroonii hordoffii fi lolaa, misaa'ilotaa fi kanneen biroo jalqaba irratti warroota eeramanidha. Shariif akka jedhanitti Hindiin gatii guddaa kaffalaa jirti. Weerara yeroo ammaa kana raawwachaa jirtuuf gatii guddaa akka kaffaltus himanii dhaadachuu itti dabalaniiti kan isaan jiran. Waraanni biyyoota nikulara hidhatan lamaan jidduutti torbaan kana jalqaba torbee kanaatti Hindiin bakkeewwan Paakistaan 9 irratti misaa'ilaan kan haleelte yommuu ta'u, kunis haleellaa hidhattoota turistoota Hindii 26 Kaashmir torbee lama dura galaafatee hordofeeti. Haleellaan kun bu'uuraalee shororkeessitootaa irratti kan xiyyeeffatedha yoo jedhu warri Hindii, warri Paakistaan garuu ni haalama. Raashiyaan yeroo gabaabaadhaaf dhukaasa dhaabuun eegumsa cimaa jalatti guyyaa injifannoo kabajaa jirti. Wayita Yukureen magaalota Raashiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa qilleensarraa geggeessaa jirtutti Vladimir Putiin kabaja guyyaa injifannoo dursaa kan isaan jiran. Agarsiisa Red Square irratti eegumsi nageenyaa akkaan cimaa ta'e argameera. Hooggantoonni addunyaa 20 caalan kanneen hanga Mooskootti imaluudhaan sirna kanarratti hirmaataa jiran keessaa tokko kan ta'an michuu isaanii cimaa kan ta'e Pireezidaanti Xi Jinpingidha. Putiin dhukaasa dhaabuu guyyoota 3 turuu labsaniiru. Kun kabaja guyyaa injifannoo 80ffaa waliin walirra isaaniif bu'eera. Yukureen garuu tarkaanfiin Putiin kun agarsiisa guyyaa kanaaf eegumsa gochuudhaaf diraamaa hojjeteera jechuun dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa kan osoo hin fudhatin waraana isheetti fufte. Humni waraanaa Yukureen erga dhukaasa dhaabuun Putiin labsanii caamsaa 8 bara 2025 irraa hojiitti hiikamuu eegale haleellawwan hedduun irratti raawwatamuu garuu garaa jalaan dubbataa jira. Raashiyaan dhukaasa dhaabuun kun qixa sirrii ta'een akka hojii irra oolu kutannoo qabaachuu kan ibsituufi kana jeeqaa jira jechuun garuu Yukureenitti quba qabdi deebiste. Yaada dhukaasa dhaabuu Putiin dhiheessan dura Mooskoo fi Kiyev misaa'ila hedduu walirratti dhukaasaatii kan isaan jiran. Sababa kanatti buufataaleen xiyyaaraa hedduun hojii dhaabaniiru. Imaltoonni 60,000 ol ta'an ogguramanii yookaan hafaniiti kan isaan jiran. Wayita Raashiyaan injifannoo Sooviyeet Yuuniyen Naazii Jarmanii irratti galmeessite kabajuudhaaf qophii turtetti giddugalli magaalaa Mooskoo qaamolee nageenyaa hedduun guutamteeti kan isheen jirtu. Akkaataadhuma kanaan eegumsi cimaanis Mooskoodhaaf godhamaatii kan inni jiru. Qilleensa Mooskoo irraa jalqabee hanga daangaa fi manneen jireenyaa keessaatti Raashiyaan yeroo ammaa kana
eegumsa guddaa keessa kan isheen jirtudha. Raashaan akka jettutti guyyaa kanarratti hooggantoonni addunyaa 27 argamaniiru. Kana keessaa ammoo michuu isaanii cimaa kan ta'e Xi Jinping mootummaan Chaayinaa achirratti argamuun ammoo adda taasiseera. Sirna agarsiisaa kan meeshaalee waraanaa ammayyaa Raashaa muraasni irratti mul'atan irratti qaamolee nageenyaa hedduun kan bobbaafaman ta'us mul'ateera. Duratti pireezidaantii Volodymyr Zelensky nageenya hirmaattota sirna kanaaf wabii akka hin qabne kan ibsan yommuu ta'u, dureewwan biyyoota addunyaa garaagaraa Mooskoo akka hin imalles akeekkachiisa Vladimir Zelensky kenneen ni yaadatama. Zelensky ibsa kamisa kaleessaa baasee keessatti biyya isaanii Ukraine ammarraa eegaluudhaan dhukaasni guutumaan guututti akka dhaabatuuf waliigaluu isaanii ibsaniiti turan. Garuu jedhan dhugaa ta'uu qaba. Raashaan dhukaasa dhaabuu guutumaan guututti akka deeggartuu fi misaayilotaa fi dirooniiwwan kumaatamaan lakkaa'aman dhukaasuu irraa akka of qusattus gaafataniiru. Zelenskiin Putiin guyyaa 3 dhukaasa dhaabuu labsan akka qoosaatti fudhachuudhaan nagaa buusuudhaaf dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 turuu irratti waliigaluun dirqama jechuudhaanis dubbataniiti kan isaan jiran. Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa michoota Yukureen ta'anis yaada kanarratti kan waliigalan yoo ta'u, nageenya buusuuf waan barbaachisu hunda gochuudhaaf qophii ta'uu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp waliin dubbachuu isaanii Zelenskiin dubbatee jira. Gara nageenya waaraa buusuutti kan nu geessu waliigaltee dhukaasa dhaabuu yoo xiqqaate guyyoota 30 turuu labsuu irraa yoo eegalle qofa kan jedhan qoldaalli Yukureen kun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gareen lamaanuu haal duree tokko malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanarratti akka waliigalan yoo didan ammoo qoqqobbiin hamaan akka isaan eeggatu akeekkachiisa waliin kennee jira. Pireezidaanti Tiraamp osoo aangootti hin dhufin yeroo duula filadhaa irra jiran sanitti yoo aangoo qabadhee waraana Raashaa fi Yukureen sa'aatiiwwan 24 qofa keessatti akka dhaabu jechuudhaan uummata addunyaa fuulduratti waadaa galuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kana garuu sa'aatii 24 qofa osoo hin taane sa'aatiiwwan kumaan lakkaa'aman kan darban yommuu ta'u, guyyoota 100 olitti kan bulchan biyya isaanii akka filatamanii hanga ammaatitti waa'ee waraana kanaa homaa gochuu osoo hin dandeenye hafaniiti kan isaan jiran. Tiraamp bifuma wal fakkaatuun waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiruu fi geggeeffamaa tures ilaalchisuudhaan waraanni kun hatantamaan akka dhaabatu nan godha jedhanii waadaa erga galanii booda aangoo qabatanii torbaan sanitti Gaazaa deebisanii misoomsuudhaaf lammiilee Gaazaa miliyoona 2.1 siqan biyyoota ollaa kanneen akka Joordaanii fi Masriitti baqachiisuuf filannoo isaanii jalqabaa godhatanii turan. Kun isaaniif waan hin ta'iniif jala kan fashalaahee fi waraanni Hamaasii fi Israa'el hanga har'aattis itti fufeetii kan inni jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni Raashaa fi Yukureen garam deemaa kan jedhamu wanti Ameerikaa irraa kallattiidhaan kaahame tokko kan hin jirredha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya kan guyyaa